Firummaa dhiiraa fi dubartii bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaa dhiiratu jira akkasuma dubartiitu jira. Haala kana irratti dubartiin tun dhiira kana jalatti bulti. Inni lammaffaa immoo dubartii dhiiratu jira, dhiira dubartiitu jira. Haala kana irratti ammoo dubartii tanatu namticha kana bulcha. Yani inni mana isaa keessatti akka dhiiraatii miti ka jiraataa jiru jechuudha. Sadaffaan ammoo dhiiratu jira, dhiiratu jira. Isaan kunniin ammoo akka korbeessaatitti ka walitti bu'aa jiraatan jechuudha. Jiruun isaanii akkasuma raamite. Inni afuraffaa ammoo dubartiitu jira, dubartiitu jira. Yani lamaanuu sun dhiirallee ta'ullee istaayiliin isaa gochiisa akkuma dubartiiti. Isaan ammoo jiru isaanii keessatti keeriilleen arganii ugurullee hin gaan, yani fagaatanillee deemuu hin danda'an. Tunniin akkana. Rabbiin wayita nama uumu nama dhiira godhee uume akkasuma dubartii godhee uume. Laakiin wantoota Rabbiin uume keessaa wanni faallaa ofii ta'uudhaaf deemu yeroo baay'ee ilma namaati. Fakkeenyaaf kenniisa yoo ka fudhannu ta'e kenniisni akkaataa deema itti hojjetutu jira. Yani istaayiliin kun nu dabbaree jira. Maaliif hin qayyarre diizaayinii kana jedhee takkaa yaadee hin beeku. Yaadullee hin danda'u li'annoo Rabbiin haala saniin irratti uume. Akkasuma qurxummiilleen bishaanuma keessa akka jiraatuuf Rabbi sooye. Maaliif lafarra baanee hin jiraanne jedhee yaadee hin beeku. Faallaa ofii ka ta'uudhaaf deemu, faallaa uumaa isaa ka ta'uudhaaf deemu yeroo baay'ee ilma namaati. Dhiira ta'uu barbaada yoo dubartii ta'e dubartiilleen dhiira ta'uu barbaaddi yeroo baay'ee. Akkasuma dhiirri tokko dubartii takka wayita bulchu akka yani humna ofii aangoo ofii yani akka gabriitti ilaalee of jalatti jiraachisu osoo hin ta'in kenni jiraachisu yani walii beekanii waliin jiraachuudha malee. Walii beekanii waliin jiraachuu isiilleen akkasuma ta'uu fi qabdi. Beetee fi waliin jiraachuu qabdi. Akkasini galee abdii qabaa yoo isin garuu baate immoo inshaallah kutaa itti aanu irratti bal'isnee wajjin haasofna jechuudha. Nagaan tura.